Gartee gatiin uqannasa jedhu malee nadheen gatiin uqannasa hin jenne akkasitti hubadhati biqiluu hubannu hin qabne illee namni sharraa bashamoo milishaa dawwala gisni sun adagaa jedhe akkas beeji. Namni miidiyaa hawaasaa jiru yookiin miidiyaa hawaasaa fayyadamuu kan sirba kan hin dhagahin hin jiru jedhee amana. Sababni isaa dhiyeen kana guddoo qoodam. Namni afaan Oromoo beekuuf kan hin beeknelleen karaa TikTokii kan irraati akka ajaa'iba dannaseen yookiin shubbiseen garuu sirbi kun haaraa miti. Waggaa lamaan dura godina Booranaa keessatti jil oowwisuu fi namoonni ittiin bashannanaa turan. Haa ta'u malee namni beekamtii kenneef gurba kana. Ivan jaarsa maluu jedhani yeroo jila hagammachuu hawummatii gargara wasi dhufee jila oowwishanii ilti oowwichuun dandeettii sirbaa waan qabuuf sirbi kuniin akka malee jaalatamullee namoonni qeeqan hin dhabamne akka isaan jedhanitti jechoota safuu cabsaan of keessa qaba haa ta'u malee liiban wanti akkasii hin jiru jedha. Jirtuunis wanni akkasii tokkollee hin jirtu Booranii safuu beekaa ceer beekaa fokkoo beekaa wanni akkasiitu hin jirtu akkamatti daran malee. Gartee gatiin uqannasa inni malee nadheen gatiin uqannasa hin jenne maqaan nadheen keessayyuu hin jiru nama hubannoo hin qabne waan akkasii dubbate. Nam gizee milishaa dawwala itti suni story safara itti wanni sun maal? Story safara warroolii dawwala gatiin uqannasa kaayedhan suni story kama bayyanaatiin akkasuma story sun biiraa fa'aa waan akka lasaasaa waan akkasiitti gurguranii dhugaatii adda addaa kee jira yeroo sunitti ammoo namni wal dhabbiitti jiraachuu danda'a wal dhaabuu danda'a wal arrabsuu danda'a. Kami seera kittees tolchuu fi kanaaf akka raaraatiif hin sulle. Abboon jila bashannana, ayyoon jila bashannana, dargaggootii bashannana, shamarrootii bashannana, eleellootii bashannana, maanguddootii bashannana, keessummootii bashannana, firafiixan bashannana, jaala soddaan bashannana, buna ollaan bashannana, dhala dhachaan bashannana, dhala hormaan bashannana. Gaarina bayyana istoorii safara warroolii dawwala gartee gatiin uqannasa jedhu malee nadheen gatiin uqannasa hin jenne akkasitti hubadhati biqiluu hubannoo hin qabne illee. Ayyee duranaaf maal ta'uu fe'e tamsila? Ammaa fi birrii hin qabu duranaaf ammoo artii ta'uu fe'e. Uummata Oromootii maal dhaamta? Uummata Oromootiin na deeggaranii na jajjabeessanii bakka hin ga'u fedheen na dhaqqabanii na deeggaranii deeggarsanaa tolchanii kanum dhaamaaf. Kan kunoo ittiin bashannanaa viidiyoo kanaallee qoodaa YouTube keenyallee subscribe godhaa. Nagat.